Akan jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Alamaayyoo Qannaati. Hidha guddicha Itoophiyaa hojjetamaa jiru walqabatee shakkii gama Ijiptiin jiru hambisuun ijaarsa hidhichaa xumuruun faayidaa waliinitiif akka ta'e mirkaneessuun barbaachisaa akka ta'e Ijiptitti ergamaan addaa fi ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaaddarri Diinaa Muftii himan. Akaaluu Baqqalaa toora Skype'n Ijipti irraa dubbisee jira. Hidhi harumsa guddicha Itoophiyaa hidhamaa jiru faayidaa biyyoota naannichaa hundaaf akka ta'e amansiisuun hojii ijoodha jedhan. Ijiptitti ergamaan addaa fi ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadder Diinaa Muftiin hojiin hidhichaa akka isaan hin miines amansiisaa jirra jedhan. Hidhaan laga Abbayyaa guddichi kun isin hin miidhu. Akka isin hin miine hojjetaa jirra waan jedhu kana uummata biraan gahuudhaaf, mootummaa biyya kanaa biraan gahuudhaaf, hayyoota biraan gahuudhaaf, miidiyaa biraan gahuudhaaf ganama galgala wanni hojjennu baay'ee jira jechuudha. Yeroo hundaa kanuma wanni hojjennu. Yeroo hundaa kanuma ibsaa oolla. Qaama mootummaa adda addaatiinis, hawaasaas jiruunis, uummataanis gara miidiyaalee garuma adda addaatiin uf gargaarree asirratti wanni hojjetamu wanni baay'ee jira jechuudha. Gama Ijiptiin shakkii jirus hojii hidhichaa xumuruun akka isaan fayyadu mirkaneessuuf barbaachisaa akka ta'es kaasan. Shakkittiisan kompiliitilii dhabamsiisuudhaaf wanni amma hojiin guddaan hojjetamaa jiru jechuudha. Shakkattiin sun gara lamaan baduu dandeetti. Tokko hidha laga Abbayyaa irratti hojjennu kana fixu. Isa bakka finnetti hojiidhaan yoo argan akka miidhamne akka asirraa faayidaa argatan eega beekan booda shakkiin kun waa'ee baduu fi walitti dhufiinsi gatiin jiru cimuu hin danda'a jechuudha. Hojiin baasiin isaanii hojjetaa jiru keessaa tokko dippiloomaasiin lammii irratti akka ta'e kan himan ambaasaadder Diinaa Muftiin lammiilee Itoophiyaa Ijipti jiran waliinis dhimma biyyaa irratti qindoominaan hojjechaa akka jiran dubbatan. Warri as jiran baay'een fedhii biyya isaanii qabu. Jijjiirama biyya isaanii keessatti deemu baay'ee dinqisiifatu, baay'ees jala bu'u, baay'ees baruu barbaadu. Kana waan ta'eef hiree adda addaatiin embasitti walitti qabnee wajji haasa'uu waan biyya keessa jiru haala biyya keessaa itti ibsuu yoo rakkatan gaafachuu bakka hidhamanitti mana hidhaadhaa baasuu bakka rakkoo parsanaalii rakkoon isaan qunname rakkoo isaanii kana salphisuudhaaf gargaaruu wanta akkasii irratti wanni hojjetamu waan baay'ee jiru jechuudha. Walitti dhufnee ayyaana uummataa hundas waliin ayyaaneffachaa jirra jedhan. Muummichi ministeeraa Noobeelii argatanis isa kabajuudhaaf asitti embasii keenyatti hawaasni jiru wal ga'ee fedhii isaa gammachuu isaa ibsaa ture jechuudha. Achirraa akka guddaa gammadan biyyaaf akka gammachuu guddaa akka ta'e biyyaaf immoo kanarraa akka boonan baay'ee ibsaa turan jechuudha. Isa qofaa odoo hin taane akkuma reef jette irrachallee kabajamaa ture. Ayyaana biyya keenyatti kabajamtu ayyaana adda addaa hunda ayyaana amantiis ta'e ayyaana aadaas lammiin Itoophiyaas jiranii dhufanii embasii keenya biratti yeroo hunda kabaju jechuudha. Embasii oolu, embasii bulu, rakkoo isaanii itti himatu, nus isaan bira deemnaa, isaan bira oolla. Sooka gara kanaanillee wanni hojjetamaa jiru baay'ee cimaadha. Riiformii Dr. Abiy Ahmed biyya keessatti jalqaban fudhatama dippiloomaasiin qabnu dabaleera hubachiisaas jirra kun cimee biyya keessattis itti fufuu akka qabu ambaasaadder Diinaa Muftiin dhaamaniiru. Biyya kanatti akka beekamu maal ta'aa akka jiru akka hubatamu ganama galgala hojii keenya keessatti fuuneetti ibsina jechuudha. Mootummaa asii qaama adda addaa mootummaa biyya Gibsi jiran kana wajjinis ambaasadarootaa fi dippiloomaatota biyya kana jiraniifis hawaasa biyyaatiifis biyya kana jiran jechuudhaaf. Riiformii biyya keenyatti garuma hundaan deemu kana yeroo hunda ibsuun hojii keenya jechuudha. Hojiin kun itti fufeera jechuudha akka cimatti namni baay'een qaamni dubbifnu hundi riiformii deemu kana baay'ee dinqisiifatu baay'ee akka guddaatti ilaalu. Biyya isaanii keessattis wanta akkasii akka ta'u warri hawwan baay'eetu jira jechuudha. So kuni yeroo hunda hojii hojjetamaa jiru jechuu kiyya. Kuni hojii guddaa biyya kanatti akka dippiloomaatiittis akka embasiittis akka ambaasadaraattis hojii hojjetaa ture jechuudha.
Biyyoonni Afrikaa bahaa shan liqiin waggaa waggaan liqeeffatan doolaara biliyoona 100 ol gahuun gabaafame. Gabaasi dabalataa akkattaa nuti dhiyaata. Biyyoonni Afrikaa bahaa kanneen akka Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii hangi maallaqaa isaan waggaa waggaan liqeeffatanii yeroo ammaa doolaara biliyoona 100 akka ga'ee fi yeroo liqii kanatti deebisan yoo ga'es maallaqa deebisan waan dhabaniif ammas yeroon dabalataa akka kennameef gabaafame. Maddi oduu The East African Press jedhamu akka gabaasetti bara 2019 qofaa liqiin Keeniyaa fi Taanzaaniyaan liqeeffatan doolaara biliyoona 58 fi miliyoona 1 yommuu ta'u tokkoon isaanii doolaara biliyoona 22 ol liqeeffataniiru. Akka gabaasa kanaatti Ugaandaa irra immoo liqii doolaara biliyoona 12tu jira. Dhaabbanni daldala addunyaa Statistik jedhamu akka ibsetti immoo hangi liqii Burundii irra jiru doolaara biliyoona 2 fi miliyoona 400 gaheera. Kunis liqii biyyoota Afrikaa bahaarra jiru gara doolaara biliyoona 100tti akka guddatuuf gumaacheera. Biyyoota Afrikaa bahaa kana keessatti liqiin humnaa olii jiraachuun kun biyyoota rakkoo dinagdee keessa gashuun naannichi akka guddina dinagdee tasgabbaa hin qabaanne taasisa yaaddoo jedhu uumeera. Haaluma kana hordofuun dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF liqiin biyyoonni guddina irra jiran liqeeffachuu qaban hanga oomisha waliigalaa kan waggaa biyyattii waliin yemmuu madaalamu dhibbeentaa 50 ol akka hin taane kan hin ayyamne waan ta'eef dhimma liqii biyyoota kanneen irrattis yaadanii kenna jedhamee gama. Biyyi Tarki misaa'ila lafarra xiyyaaraa S-400 jedhamu akka Raashiyaa irraa hin bitne Ameerikaan hubachiifte. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp gita isaanii Tark Recep Tayyip Erdogan masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti simachuun haasofsiisan. Gabaasi dabalataa akkattaa nuti dhiyaata. Pireezidaantiin Tark Recep Tayyip Erdoganii fi Pireezidaantii Tiraamp haalattiin michummaan biyyoota lamaanii cimuu danda'u irratti mari'atan. Marii kanaanis meeshaalee waraanaa Tark Raashiyaa irraa bituuf jettu kanneen akka misaa'ila lafarra xiyyaaraa S-400 jedhamanii akka bituu dhiistuu fi dhimma Siiriyaa irrattis mari'ataniiru. Doonaald Tiraamp marii kana irratti akka himanitti misaa'illi S-400 jedhamu Tark Raashiyaa irraa bitaa jirtu Ameerikaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Tark michummaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qabdu cimee akka itti fufu yoo barbaadde Raashiyaa irraa meeshaalee waraanaa bituuf jettu akka haqxus gaafatan. Recep Tayyip Erdogan gama isaaniin sababa biyyi isaanii meeshaa waraanaa Raashiyaa irraa kanaan dura bittee fi bituuf karoorfattee wal qabatee wal dhibdee Ameerikaa waliin uumame mariin furuu akka barbaachisu dubbatan. Deeggaraa Pireezidaantii Erdogan ta'uu kan himan Tiraamp yeroo kanatti daawwannaaf gara Ameerikaa dhufuun Tayyip Erdogan garaagarummaa biyyoota lamaan gidduu jiru dhiphisuuf daandii kan banu akka ta'e dubbatan. Marii isaanii kanaanis dhimmoota wal falmisiisoo ta'an karaa marii qofaan hiikuuf walii galan. Akka Reuters gabaasetti misaa'illi S-400 jedhamuu fi lafaa gara qilleensaatti furguggifamu xiyyaara waraanaa F-35 jedhamu raadaariin ala balali'u to'achuu danda'a. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International kanumaa gama kootiin nagaatti.